كزدا سجلي واقعيو إنجيل يوحنس بقولنا سجل لكوب ستوكو كاسي كان جرون دبسا كزدا دبتا توكو كاسي أنجلا كوب سكورانيت كان جرون دبسا يسوع تو دربو نمد ألوتا إساتي جلك أبي جامي توكو أركي يموس برتوني إسا برسيسا نمني كوني شبوين يوتيف جاماتا إدالته إساتو يكي مو يوكيس أبا إساتي في آد إساتو يكي جراني يسوع سينغافتان يسوع مودي بسي إني شبو هجتيف يوكيس أبان إسافي هاتي إسا شبو هجتانيف ميتي إسافا يسودان وجيواك أيواك كمولاتوف جاماتا إدالته مالي hojii isaa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokko illee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'u. Biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati. Isaaniin jedhe. Biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati. Isaaniin jedhe. Yesuus akkuma kana jedheen lafatti tufee ancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichaatti dibe. Namichaanis dhaqi Silo'aam bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe. Silo'aam jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee ija isaatiinis argaa deebi'ee dhufe. Olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatu argan. Olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatu argan. Inni kun namicha isa taa'ee kadhachaa ture miti jedhanii gaafatan. Namoonni kaan eeyyee isuma jedhan, kaan immoo lakkisaa isa fakkaata malee jedhan. Namichi yommus ani isa jedhe. Namoonni immoo iji kee lachanuu attamitti siif banaman ree jedhanii isa gaafatanii. Ameen. Waaqayyo ganama kana sagalee kanaan hundee rakkina keetii gogsa. Harka kee ol kaasiitii hundee dhuma isaatu gogaa jedheeyyee. Jedhi hundee masaatu gogaa jedheeyyee. Asitti gaafa sagalee waaqayyoo sinitti lallabu wanti sirraa iyyuu dhibuu danda'a. Gaafa sagalee waaqayyoo sitti lallabu wanti si dafqisiisu dhibuu danda'a. Garuu sagalee kanatti namanta yoo ta'e ati as jirtaa abaarsa hundee godhate waaqayyoo si dudduubaa hundee isaa buqqisa. Ela abaarsa hundee godhate hundee isaa gogsa waaqayyo. እኔ በዚህ ነው የማምነው። እግዚአብሔር የችግራችሁን ምንጭ ያደርቀዋል። የጭንቀታችሁን ምንጭ ያደርቀዋል። የበሽታውን ምንጭ ያደርቀዋል። ስተኒ ማደገፈዱ ቡርቃ ዱኩባ ዱዱበ ኬቲ ያው ቡርቃ ረክና ቡርቃ ሰኚራ ከን ቀበቴ ጅሩ ሂደ ቀበቴ ከን ጅሩ ከሌሳ አካከዩ ኬረ ከሌሳ ካግሊ ኬረ ከሌሳ ባገር ከሌሳ አኮ ኬረ ከን ቱሬ ኢሳኒ ከረክሳ ቱሬ አሲያት ይቴ ገሉሚቲ አቺ ጎግሳ አቲ ሞሲ ቢሊ ሰባታ አሜን። አቺ ጎጋ አቲ ሞሲ ሂከምታ አሜን። Meja dar kage serasati iyati anatu hi kame pa jeda iyati anatu hi kame pa jeda iyati ganama gana wanto konsin jeda dukkumi kalesa darba dabarsa dufi amman boda ittem fofo rakkinni kalesa darba dabarsa dufi amman boda ittem fofo gafati rakkattu akkasin jeda namnis gafati dukkumsattu namnis sin jeda ati sofin jetta nama tokko gafa laltani akkas jedo dukkuma wayi tokkotu keessa saani jira akka jarraatee seexanni dukkuma saani keessa itti darbateera. Maal jedhu gaafa sin gaafattani dhukkuba kana maal yoom si dhukkubuu jalqabe yoo sittiin jettan dhukkuba kana ana tureef ofirratti argamalee akaakayyuun koos dhukkuba akkasii qaba ture jedhani abbaan koos dhukkuba akkasii qaba ture jedhani akaakayyuu koos dhukkubicha tajjeese abbaa koos dhukkubicha tajjeese sanyii dhukkubichaatu na keessa jira jedhu amantee fudhatte dhaala waan ta'eef si ajjeesuu sana fusiinis numa duuta. Yoo amantee garuu ingoga yoo jette waaqayyo asii atiin fayyitaa achi immoo hidda isaa kutaa ilmi waaqayyo. achi immoo hidda isaa kutaa ilmi waaqayyo. ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ ያለው ሙታን ጠሪ መንፈስ የሚል አለ። ፋሚሊያር ስፒሪት ይላል እንግሊዘኛው። ሙታን ጠሪ መንፈስ ጉያ tokko dubbachaan ture. ሙታን ጠሪ መንፈስ afuurota warra eker dubbiftu yookaan immoo afuura warra du'anii waamu. Ati abbaan kiyya du'eera tureera maaltu walitti qabataa jetta. Akaakayyuun koo tureera anuun beeku gaafa inni du'eerta garuun qabata walitti. Amma sirraan cabnetti inna akaakilii kee irra ture sirra dhufuu danda'a. Amma sibraa hin hafinitti inna akaakayyuu kee ajjeese siinsi ajjeesuu danda'a. Harki waaqayyoo garuu ganama kana kutee sibraa hambisa.
harki waaqayyoo garuu humni sagalee kana ganama kana hundee isaa achitti gosa. Ameen. ሙታን ጠሪ መንፈሱን እግዚአብሔር ያስወግደዋል። waaqayyo jireenya keerraa inkutaa. Ameen jedhaayyaat. Kanaaf gaafa sagalee waaqayyoo dhageessan, gaafa dubbii waaqayyoo dhageessanii, sagalee waaqayyoo gaafa dubbatamu, amma waa'ee namicha jaamaa kanaa gaafa dubbadhu anoo iji koon ilaala jechuu dandeessa. Garuu yoo amante inni kaleessa namoota baay'ee jaamse, sanyii koo kan jaamse, akka isaan hin argine kan godhe, anaanis amma yoona kanaa kan na golge, amma utuu sagaleen kun dubbatamu iji koo hin banama jettee namanta ta'innaan sirratti ta'a. Kanaaf sagalee waaqayyoo kana wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irra kan jiru dubbadha. Boqonnaa 9 kan irra kan jiru dubbadhee isinitti himuudhaan fuula dura garuu maal jedha sagalee waaqayyoo kun wangeela Yohaannis irratti gaafa dubbatu, wangeelli Yohaannis kun boqonnaa 1 kaasee maal jedhee dubbataa dhufeeti kan inni boqonnaa 9 irratti namicha jaamaa kana bane. Namicha jaamaa kana kan inni bane argitan yoo ta'e wangeelli Yohaannis guutummaa dhumti isaa waa'ee jireenyaa isaa, jireenyichi immoo Yesuus akka ta'e nutti dubbata. Wangeelli Yohaannis waa'ee seenaa kan biraa nutti odeessu, waa'ee moototaa nutti haasa'u, waa'ee namoota dhaqanii utuu lolanii du'anii nutti haasa'u, waa'ee namoota lolanii lafa namarraa fudhatanii haasa'u. Yohaannis Yesuus Kiristoos jireenya ta'uu isaa nutti hima. Namni ganama kana sagalee kana amanu yoo jiraate jireenya sana argatee ba'a. Kanaaf wangeelli Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti gaafa laaltan akkas jedha. Jalqabatti sagaleetu ture jedhee jalqaba. Sagaleen foon uffachuu isaa nutti hima. Sagalee inni ture sun, loogos inni ture sun dhufee reemaa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Sagaleen dhufee foon uffatee qaama godhatee nu gidduutti argamuu isaa sagalee waaqayyoo nutti hima. Kanaaf ilma waaqayyoo kan ta'e Yesuus Kiristoosin waa'ee isaa nutti haasaa. Boqonnaan 1 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 18tti yoo ilaaltan, lakkoofsa 19 amma dhuma isaa lakkoofsa 51tti immoo yoo ilaaltan, sagalee waaqayyoo Yohaannis abbaan wangeela kana barreesse jechuudha. Yookaan Apostle John kan jennu Yohaannis ergamaan waa'ee maalii barreessa yoo jettanii asirratti Yohaannis lakkoofsa 19 kaasee amma 51tti Yesuus Kiristoosin kallattii garaagaraadhaan utuu inni ibsu argitu. Ilaa hoolaa waaqayyoo jedhee, ilaa isa namoota karaa agarsiisu jedhee, ergamoonni jalqabaa gaafa waamaman, bartoonni jalqabaa gaafa waamaman, Naatinaa'eliin gaafa inni waamu, Filiiphoosiin gaafa inni waamu, Indiriyaasiin gaafa inni waamu, yeroo inni bartoota kottaan duukaa bu'aa jedhu kallattii garaagaraatiin waa'ee Yesuus gaafa inni ibsu argitu. Waa'ee Yesuus gaafa inni ibsu argitu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 kana keessatti seera uumamaa boqonnaa jalqabaa yookaan boqonnaa 28 irratti kan barraa'e yeroo inni as keessatti ibsu argitu. Seera uumamaa boqonnaa 28 gaafa inni boqonnaa Yohaannis boqonnaa 1 keessatti sirriitti nu ibsu argitu. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 2 immoo lakkoofsa 1 kaastanii amma 11tti yeroo jalqabaaf dinqii jalqabaa 1 hanga 11tti dinqii jalqabaa bishaan inni daadhiitti geeddaruusaa, bishaan mi'eessuusaa ilaala. Hojii Yesuus hojjechaa dhufeen isinitti himaa jira. Waan Yohaannis akkaataa itti Yohaannis kaa'e. Amma isin gaafa dhuftanii meebii warri fagoo irraa dhuftan waan ta'e tokko lafa deemtan, fermaataa ta'e tokko lukaan deemtan, iddoo ta'e tokko kaastanii immoo baajaajii yookaan taaksiin deemtan. Akkanaami iddoo ta'e tokko kaatanii immoo ammas lukaan deemtan. Hidata አለው እዚህ እስክትደርሱ ድረስ ammas geessanitti adeemsa wayii qaba. As geessan gaafa as geessan immoo waan dhagaa jirtan tokko qabdu. Asiis gaafa kaatan adeemsa ta'e deemtaniiti kan isin mana geessan. Kanaaf adeemsa Yesuus ittiin dhufee namicha jaamaa kana ija isaa baneen isinitti himaa jira. Luqaas Yohaannis 2 hanga 11tti bishaanni kun daadhiitti geeddaramuu isaa argitu. Lakkoofsa 12 hanga lakkoofsa 25tti immoo namoota warra mana qulqullummaa keessatti daldalan የቤተ መቅደሱ ነጋዴዎችን ከቤተ መቅደሱ ሲያስወጣቸው እናያለን። ወረ መነ ዋቀዮ keessatti bitanii gurguran utuu inni mana qulqullummaa isaa keessa gadi baasu argitu. lakkoofsa 12 hanga 25tti immoo yoo ilaaltan. Ammas wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1tti kaastanii hanga lakkoofsa 21tti immoo gaafa ilaaltan aasaa
Yesus Kristos Niqoodimoosi wajjiniin aase lammaffaa dhalachuun maal akka ta'e waa'ee lammaffaa dhalachuu Niqoodimoosi wajjiniin yeroo inni haasa'u argitu. Niqoodimoos jechuun nama salphaa miti. Niqoodimoos jechuun nama taraa biyya keessa jiraatu miti. Niqoodimoos jechuun barsiisota Fariisotaa keessaa isa tokkodha. Nama beekaadha. Akka biyya sanaatti nama beekaadha, nama barateedha, nama barsiisuudha, adda dureedha. Yookaan immoo hayyuu biyya sanaati. Garuu waa'ee lammaffaa dhalachuu hin beeku namichi kun. Yesus waa'ee lammaffaa dhalachuu gaafa inni isa barsiisu argina. 3:21. 22 kaatanii immoo 36 gaafa laaltan immoo Yohaannistu dinqii kana hundumaa ilaalaniiti bartoonni gara Yohaannis ilaaluu barbaadnaan lakkisaa hedheennaan mee kallattiidhumaan gara Yesuus ilaalaa hedhe. Ani isa miti jireenyi isaa anaan hin ilaalinaa, karaan isaa anaan hin ilaalinaa, ani ergameen dhufe malee ani masiicha miti jedhe. Ameen. Ani isa miti jedhe. Ani isa miti. Ana raja keessan fudhadhaa jedhe. Yesuus irra raja keessan kaawwadha. Nama cina keessan jiruuni Yesuus irra raja kee kaawwadhu naa jedhaanii. Isa dha fayyisaanii jedheen. Isatu si hiikaa jedheen. Isa si fayyisaa jedheen. Yoo ilaaltanii wangeela Yohaannis boqonnaa 4 hanga 42 immoo yoo ilaaltan dubartittii Saamraawwii taate sana. Dubartittii Saamraawwii taate sana dubartii ejjituudha jedhee namni hundumtinuu irraa baqate, isheenis namarraa baqatte sana fayyina barsiise about salvation. Waa'ee fayyina ስለ ድነት አስተማራት። ስለ ሂሊንግ አይደለም፣ ስለ ድነት ዱኩበራ አካታት ዱኩበራ ፈየምት አካታን ኢት የበርሲስ አካታት ጩቡራ ፈየን ኢሽ የበርሲስ አካታት ኢሽን ፈይነ ልቡ ኢሽቲ ፈይቱ ፈይነ በረበራ አካታሽን ኢት ፈይቱ ኢሰሮኒ በርሲሱ አርጊቱ ዱበርቲ ከና ወጅኒን ኢየሱስ ከና ሁንዱማ ጋፈ ደርቡ በአባዬ ባቴ ደርባ ጅራ አቺ ቦዳ አፍርተሚ ሰዲ ካፍተኒ አንጋ አፍርተሚ ቶርባት ዮ ይላልተኒ አፍርተሚ ሰዲ አፍርተሚ ሰዲ ካፍተኒ አንጋ አፍርተሚ ቶርባቱ እንታኔ በቆና ሸን አንጋ ለኮፍስ አፍርተሚ ቶርባት ወንጌላ አንስ ቆና አፍር ለኮፍስ አፍርተሚ ሰዲ ካፍተኒ አማ በቆና ሸን ለኮፍስ አፍርተሚ ቶርባት ዮ ይላልተን ዋኤ ነሞኒ ፈዩፍ ዋኤ ኢጆሌን ነሞታ ዱኩምሰተን ዱኩበራ ፈዩፍ ወሪ ዱአን ዱአ ከውፍ ወራ ጎባተኒ ጅራን ጎብማቲ ቀጀልቹ ወረና በተናፉማቲ ድሪርሱ ወረነን ሳኒ ገር ቶኮ ደየነን ሳኒ ገር ቶኮ ዱዌ ከነ ፈይሱ ከነ ረቲ ነሞታ አቦ ቀበኒ ወጅኒን ጋፊፍ ዴቢን ከኤ ኢየሱስ ረቲ ሞርሚ ጋፋ ካሰን ኢየሱስ ዴቢው ቱሳኒ ከኑ አርጊቱ ኢየሱስ ጎፍታድ አሜን 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 የሮ ኢኒ ዱኩብሰቶ ተፈይሱ የሮ ክሪክሪን ሞር አይ ዱኩብሰቶኒ ፈዩሳኒ ረቲ ከው ለኩ በቆና ጃለ ኮብሰ ቶኮ መደም ያፍሪት ዮ ይላልተን ብረጋን ጅራ ከነ ነመዱበት ጃ ቶኮ መደም ያፍሪት ጋበላልተን ሞ ነሞታ ኩመ ሸኛችሱ ሳርጊቱ ነሞታ ኩመ ሸኛችስ እኛተ ነሚ ኩመ ሸን ጋፋይ ነው መሰልባራ ምቲ ዋይዘበ ኡቱ ኩመ ሸን ኩኒ ሂኒ ከምን ጀቹዳ ኢየሱስ ኩመ ሸን ከስቲኛችሴ ነሙን ኩመ ሸን ከናኛችሴ ቁርጥሚ ለማኛችሴ ቡዴ ጀሸናኛችሴ ነው ኡቱ ኒሚን ጋራን ከኛውቱ አመንቲ ቀባቴ ኢየሱስ ነሞታ ኩመ ሸን ኛችሴ ጋፋ ጀደሙ ኢሊሌም ቢያ ገገለገልቹ ቀባቱሪ ዲንቂን ከነ ጫሉ እንጅሩ ሂ ከብራን በርባዱላ ሂ ኮ ብራቱን በርባዲን ሰበብ ንሳ ኢየሱስ ቶክች ነመ ሜቀቱ ሞራኛት ኩመሸን ሄዴ ነሚ ቶክች ነመ ኩመሸን አመኮ ኩመሸን ቱ ነመ ቶኮ ኛችሳ ማለ ነሚ ቶኮ ኩመሸን ኛችሱ አም ነመ ኩመሸን ቱ ነመ ቶኮ ኛችሳ ፋላ ከናፍ ዲንቂን ከነ ጫሉ እንጅሩ በር ዲንቀ ጫሉ እንጅሩ ነመ ኩመሸን ቁርጡሚ ለማ ቡዴን ጀሸን ይሰዩ ኩኑቱ ይንብሰሚን ኢሊሌን ገመዴ ድንቂ ከነ ፍዳቹ ቀብደ ማለ በቃ አይ ያው ኢየሱስ ቁርጡሚ ለማ ቡዴን ጀሸን ኢምባይሴን መኩመሸን ኛችሴራ ያው እንዲ ዋቀው አንተ በቃ ጎዴ ጀቴ ወዲፍታ ዮታኤ ሲገሰት ነው ኒሳ ገና መገና ጀልቀቤ ገሩሁም ኒዮጂ ሳቴ ሲገሳ ጀልቀፍ አሜን 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 ሰልጳሚት ነመኩመ ሸንከና አከቆይሰን ነመዲ ደመቲ ማይኪ ዳናሰው ምትከ ኢየሱስ ዱበት አነመዲ ደመተ ማይኪን ዱበት ኢኒ ገሩ ነሞታ ኩመ ሸኒት ሰገሌ ዳን ዱበት ኢኑ መዳገውሞ ድንቂን ከነ ጫሉ እንጂ ከዚህ የበለጠ ድንቅ የለም ታምር የለም ነሞታ ኩመ ሸኛችሱ ሳርጊቱ በቆና ጃላ ኩብሰ ተኮን ገዲ ደም ይፍሪ ይቅደሚ ሸኒት አንገ ቶርባተሚ ተኮት ሞላል ተለኮብሰ ዴራ ካን ቀቡ በቆና ከናድ በቆናን ኩል ለኮብሰ ዴራ ቀባ ወንጌላ ዮሐንስ ኬሳ በቆና ጃ ለኮብሰ ዲግደሚ ሸኒ አንገ ለኮብሰ ቶርባተሚ ተኮት ሞ ጋፈላልተኒ
buddeen jireenyaa ta'uu isaa dubbate Yesuus. Ana buddeenni jireenyaa jedhe. Amma 24tti baay'isee nyaachise. 25 irraa kaasee immoo isaan ganaa baay'isee nu nyaachisa jennaan lakkii jedheenaan isa baay'atu qurxummii buddeen garbuun kan isin nyaattan anaan nyaattu jedhe. Anadha buddeenni jedhe. Ameen. Isa boodadha. Gaafa inni ana buddeenni jedhu isaan qurxummii nyaachuudha kan buddeen garbuu sagaleessa baay'ate nyaachuudhaan lakkii jedheenaan har'a qurxummiin isin jiru buddeen garbuu isin jiru har'aan booda bara baraaf anaan nyaattu jedhe. Ameen. Anaan nyaattu gaafa jedhu namni baay'ee yaa'ee sok achirra gaafa laaltan yaa'ee gaafa inni biraa deemu gaafa inni anaan nyaattan malee hin jiraattan gaafa inni jedhu namoonni hundumtuu yaa'anii gaafa sokkanii Yesuus akkasitti galagaleeti bartootatti isinis deemuu barbaaddu jedheen. Jedhe Peetros isa dhagan dafee deebii deebisu. Lakki jedheenaan buddeena jireenya bara baraa situ kenna. Si dhiifnee sadhanna jedhe. Ameen. Si dhiifnee isirin buddeena bara baraan nama jiraachisu situ qaba. Ameen. Argitanii inni kaan isaarra nyaatanii borduwanidha. Kitifoon ati nyaattu, xibsiin ati nyaattu, filattee gosa nyaataa dhibba meeqa kuma meeqaati dardartee nyaattu. Amma nyaattee utuu nyaattu iyyuu du'uu dandeessa. Nyaattee bultee du'uu miti. Namni tokko nyaadheen pooyizinii natti ta'e yookaan summii natti ta'e nyaata nyaadheetu xinnoo natti summaa'e mana yaalaa dhannaan hin summaa'e naan jedhanii jedhee utuma himatuu isaan du'uu danda'amni garuu utuu nyaattu iyyuu du'uu dandeessa isa biyya lafaa kana. Yesuusin namni nyaate garuu hin jiraata. Ofii isaatii jireenya bara baraa akka ta'e buddeen bara baraan nyaatanii jiraatan akka ta'e Yesuus iddoo kanarratti haasa'a. Amma lakkoofsa 71 dhattanii boqonnaa 7 gaafa ilaaltan boqonnaan 7 lakkoofsa 1 hanga 52tti amma dhuma isaatiitti immoo yeroo ayyaana gardaafoo yookaan immoo የዳስ በዓል የሚባለውን በዓል ሲያከብሩ ነው የምናየው። ከበጃ አያና ከና ኢየሱስ አከም ቱሬ iddoo sana dhaqee ramoon dhagne achirraa argattu. Boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 11tti immoo dubartittii ejjarratti qabamte sana waa'ee ishee yeroo inni haasa'u argitu. Lakkoofsa 12 hanga 59tti immoo Yesuus Kiristoos boqonnaa 8 jechuudha. Yesuus Kiristoos ayyaana gordommoo irratti barumsa inni barsiisetu jira. Lakkoofsa 12 kaaftanii amma dhumaatti yoo ilaaltan ayyaana gordommoo irratti waa inni barsiise. Barumsa isaati barsiisan inni barsiise 59tti kan jiru. Boqonnaa 9 gaafa dhufnu iddoon amma dubbise kana gaa. Boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 41tti. Boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 41tti yoo ilaaltan namichi jaamaan kun dhaloota isaatii jalqabee jaamaa namichi ture kun fayyifamuu isaa nutti haasa'a. Waan tokkoon siin jedha. Akaakayyuu keetti kan himatamaa ture abbaan kees kan himachaa du'e yookaan himachaa jiraachaa jiru. Ati sirraa dhalattee kana tammammaatti himattu ganama kanaa jalqabee sagalee kanaan sirraa dhaabbata. Ameen. Mi harka keessa mirgaa ol kaasaa akkana jedha amma yoona kanaatti inni na rakkise jedha ayyaate. Sagalee keessa nagaan jiru amma yoona kanaatti inni na rakkise jedha ayyaate. Sagalee kana booda jedha narraa dhaabateera jedha. Narraa citeera jedha. Sittani madaggeeffadhu maseenummaa yoo ta'e jaamummaa yoo ta'e dadhabbii yoo ta'e ila sammuudhaan raata'ummaa yoo ta'e maraatummaa yoo ta'e yeroo kanaa jalqabee sirraa dhaabateera. Nama amanu tokko taa'imii kanaa jalqabee si duukaa ittiin fufu. Nama amanu tokko sa'aatii kanaa jalqabee wanta baachaa turte si duukaa ittiin fufu. Yesuus Kiristoos namicha jaamaa kana fayyisuusaa namicha jaamaa kanaaf ija isaa deebisuusaa argitu. Laala boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaastanii hanga lakkoofsa 12tti Yesuus namicha jaamaa kana fayyisuusaati kan isin argitan. Lakkoofsa 13 kaaftanii hanga lakkoofsa 41tti garuu Fariisonni luboonni mana qulqullummaa geggeessitoonni mana qulqullummaa namichi kun maaliif fayye jedhanii utuu isaan qoratanii argitu. Argite? Geggeessitoota mana qulqullummaati. Kan isaan gaafatan maaliif fayyeedha? Baga fayyee mini. Waaqayyoof galanna ta'u umurii isaa guutuu jaamaa ta'uu isaallee beekna turre. Waaqayyo garuu dinqiima godhee fayyiseera. Kottaa galata dhiyeessinaa jedhan utuu hin taane geggeessitoota mana qulqullummaa ta'anii maa fayyeedhan. Orma mitiin kan maa fayyee jedhe warra waldaa keessaatu maaliif fayyeedhan. Isuma si cinaa kanas sirtii sin jaallatu eettaa gaati fayyetu. Ka'uu keessuma si cina jiru kan ishee si cina jirtu kanatu hin jaallatu.
Nama cina keessan jiruuni har'a fayyitee kaataa jedhaani. Gaaffiin barbaachisu jedhiin. Fayyitee kaataa jedhiin. Gungummiin barbaachisu jedhiin. Ameen ameen. Warra waldaa keessaatu maaliif fayyeedhan? Lakkoofsa 13 kaaftanii yoo ilaaltan qorannoo isaan geggeessan agartu. Amma lakkoofsa 12tti wanti isin ilaaltan tokko yoo jiraata. Namicha umurii isaa guutuu dhaloota isaatii jalqabee jaamaa ture tokkotu jiraa jedha. Achi yoo deebitanii ilaaltan boqonnaa 8 irratti Yesuus barumsa gaafa barsiise. Lakkoofsa 12 8:12 hanga 59tti gaafa barsiise Yesuus maal jedhe beektu? 8:12 irra kan jiru maal jedhame? 8:12 irra kan jiru. Waan ni jedhan itti baana. Yesuus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Irra deebi. Yesuus ammas namootatti dubbatee. Yesuus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u. Namni ana duukaa bu'u. Ifa jireenyaa hin qabaata malee. Ifa jireenyaa hin qabaata malee. Dukkana keessa hin adeemu. Dukkana keessa hin adeemu. Ameen. Hinga 9:5 immoo dhaqe. 9:5. 9:5 irraa immoo naa dubbisi. Biyya lafaa keessa hamman jirutti. Biyya lafaa keessa hamman jirutti. Ani ifa biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Ameen. Ilaa wadda. Ani ifa biyya lafaa akkan ta'e isinitti hima. Biyya lafaa keessa hamman jirutti. Lafan jiru ifa jira. Lafan jiru namni jaamaan hin jiru. Lafan jiru namni itti dukkanaa'u hin jiru. Lafan jiru namni karaa wallaalu hin jiru. Lafan jiru namni ilaaluu dadhabu hin jiru. Ani jiraannaan ifi jira jedhe Yesuus. Ameen ameen ameen. Namichi kun jaamaadha. Jaamummaa isaan dhalate. Erga gaafa dhalate nama dheeraadha jedhamu hin dhaga'e malee hin beeku ijaan arge. Gabaabaa nama jedhamu gurraan dhaga'e malee ijaan hin argee hin beeku. Furdaadha waan jedhamu gurraan dhaga'e malee ijaan argee hin beeku. Inni kun diimaadha, inni kun gurraacha, inni kun adiidha. Inni kun immoo akkas jedhee bifa wayii tokko himuudhaaf hin danda'u. Maali? Jaamaadha. Jaamummaan isaa kan dhalootaati. Waan tokkoon siin jedha. Dhalatteedhuma kanatti itti baate rakkinni. Dhalatteedhuma kanatti itti baate dhukkubi. Dhalatteedhuma kanatti itti baate gidiraan ganama kanaa jalqabee ifa kanaan iddoodhaa dhabameera. Ganama kanaa jalqabee ifa kanaan iddoodhaa dhabameera. Meja harka keessa mirga ol kaasa amanaan aduukaa jedha. Ifa ganama kana narratti ba'een jedha ayyaati. Dhalootaa jalqabee jedha. Inni na rakkisaa ture jedha. Iddoodhaa dhabameera jedha. Kanan beeku jedha. Kanan hin beekne jedha. Dubbadha kanan beeku jedha. Kanan hin beekne jedha. Dhalootaa jalqabee jedha. Kan na rakkisaa jiru jedha. Ifa ba'een jedha. Iddoodhaa dhabameera jedha. Maqaa Yesuusiin ganama kana gola kee kee iddoodhaa dhabameera. Gaa'ila kee kee iddoodhaa dhabameera. Tajaajila kee kee iddoodhaa dhabameera. Barumsa kee kee iddoodhaa dhabameera. Fayyaa kee irraa iddoodhaa dhabameera. በብርሃን ኃይል አሜን humna ifaa sana iddoodhaa dhabameera. Iddoodhaa dhabameera. Ifi ta'eera. Ifi ta'eera. Ifi ta'eera. Ifi ta'eera. Ifi ta'eera. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu namichi kun jaamaa ture. Dhalootaa jalqabee. Egaa bartoonni waan isaan gaafatanii isinitti himuu barbaada. Bartoonni akkas jedhan lakkoofsa tokko kaasee amma lakkoofsa 12 iddoo jiru kana irratti amma lakkoofsa 12 iddoo jirutti bartoonni akka jedhanii gaafatan. Namichi dhaloota isaatii jaamaadhaa jedha. Innaan bartoonni gooftaatti dhiyaatanii akkas jedhanii yaa gooftaa jedhan innaan namichi kuni jedhan cubbuu isaati moo akka inni jaamaa ta'ee dhalatu kan godhe. Cubbuu abbaa isaati moo cubbuu haadha isaatu akka inni jaamaa ta'ee dhalatu godhee jedhanii ol gaafatan Yesuusiin. Waan Yesuus deebise laalaa. Lakkisaa cubbuu isaas miti. Cubbuu haadha isaas miti. Cubbuu abbaa isaas miti. Ulfinni Waaqayyoo akka ittiin mul'atuuf kun ta'eedha. Ameen. Waaqayyo ulfinni Waaqayyoo akka ittiin mul'atuuf maal? Jaamee miti ulfinni Waaqayyoo akka ittiin mul'atuuf. Waan inni jaameef ulfinni Waaqayyoo mul'ata miti. Iji namichaa baname. Ameen. Namni tokko tokko dhukkubsateeti. Dhukkubsachuu koo kanaa Waaqayyoo kabajama jedhu. Dhukkuba keetiin Waaqayyoon kabajamu. Fayyuu keetiin kabajama Waaqayyo. Akkasii bareeda. Fayyuu keetiin. Meeshaalee ani fayyuu kootiin jedha. Ormoonni jedha. Waa'ee kootiif jedha. Waaqayyoon galateeffatu jedha. Ani hiikamuu kootiin jedha. Ayzaabonni jedha.
warri gooftaan beekne jedha gooftaa galateeffatu jedha gooftaa beeku jedha ganama kana ati hiikamii ormoonni immoo siif jedhanii gooftaa waaqessan ati karaan sitti banamu waa'ee keetiif ormoonni gooftaa kanaaf jilbeenfatan ila akkas lakkisaa jedheenaan ulfinna abbaa koo akkatti mul'atuuf ta'e akkas miti aadaa warra Yihuudootaa keessatti maal jedhanii amanu Yihuudoonni nami tokko yoo jaamaa ta'e dhalate yookaan yoone kifu ነገር ካጋጠመው wanti hamaan tokko yoo isa mudate qonna isaa keessatti daldala isaa keessatti jireenya isaa keessatti gaa'ila isaa keessatti wanti hamaan tokko yoo isa mudate nama abaarameedha jedhu nama abaarameedha jedhu yoo wanti gaariin isa mudate immoo nami kun nama eebbifameedha jedhu sammuu isaanii tokko ittaman gooftaan garuu aayidiyaa isaanii kanaan aladha kan inni itti dhaqe yaada isaan beekan kanaan alatti dhaqe waa'ennaan namichi kun waan abaarameef utuu hin taane ulfinna abbaa koo akka ittiin mul'atuufidha jedhe Amen. Eezanii ulfinni eenyu akka ittiin mul'atuuf ulfinni abbaa koo ulfinni waaqayyo akka ittiin mul'atuuf mee jedhaame harka keessan ol kaasaa jabaadhaati akkatti dubbadhaame waaqayyo jedha na fayyisee jedha galateeffama jedha na fayyisee jedha in ulfeeffama jedha ani dhukkubsadhee jedha ani rakkadhee jedha ulfina waaqayyoof hin ta'u jedha kan ulfinni waaqayyoo mul'atu jedha dubbadha ani dhukkubsadhee gaafan fayyuudha jedha rakkina keessaa gaafan ba'uudha jedha hidhaarraa gaafan hiikamuudha jedha namoonni amantanii dubbattan ganama kana hiikamuun isinii ta'eera fayyuun isinii ta'eera hiikamtanii ba'uun isinii ta'eera hiikamtanii ba'uun isinii ta'eera si fayyisee kabajama waaqayyo inni rakkina kee barbaadu seexana inni du'a kee barbaadu seexana waaqayyo isa sirraadha yeroo sana sagalateeffatta yeroo sana isa kabajja yeroo sana isa eebbifta yeroo sana isa leellifta yeroo sana isa ol qabda yeroo sana isaaf ililchita yeroo sana isaaf faarfatta kanaaf akkas jedhan lakkisaa oomaayyuu akkas miti jedheeti Yesuus akkas jedhe lakkoobsa 5 irratti iddoo amma dubbisne amma biyya lafaarra jirutti jedhe ani ifa jedhe Amen lafan jiru maaltu hin jiru jechuudha dukkanni hin jiru ani jiraannaan ifi jira kanaaf dukkanni namicha ganaa maalta ifatti geeddarama waan kanaan duran argin maalta in arga waan kanaan duran hubatin maalta in hubata amma ani ifa inni ifa ta'e immoo gara isaa dhufeera ganama gana inni ifa ta'e gola mana keetii ol galeera inni ifa ta'e ilmi waaqayyo gara laphee keetii seeneera inni ifa ta'e gara sammuu keetii dhufeera inni ifa dukkanni kee ganama kanaa jalqabe inni ifa manni kee ganama kanaa jalqabe inni ifa jireenyi kee ganama kanaa jalqabe maqaa Yesuusin sii ta'eera ganama kana akkas jedhe እና Yesuus yeroo masana akkuma akkas jedheen jedhe tuu jedhe gororasa tin dhoqqee sana maal godhe ija namichaatti waan isin ayaa'ibu warri akka jaarsa waldaa ta'anii koree waldaa ta'anii warri ammas yana waldaa bulchinadhanii sadarkaa kaawunsiliitti sadarkaa abiyyaata kiristaaniitti waldaa bulchinadhanii ta'anii osoo bara kana Yesuustu gorora lafatti tufee ija namaatti dibee ta'e addabaabaayii irratti xiyyiitiidhaan dhoofsisanii ajjeesisu fannoon hun qaqqabsiisan sababni isaa dhoqqeedhaan ija namaa balleessaa jira jedhu tajaajilaa sirrii miti kun jedhu hin ajjeesisu dhugaadha fannoo bayyuun qaqqaban daa warri Yihuudootaa gara laafeyyiidha dhugaa dubbachuuf fannoo biraan ga'uun isaanii utuu nuyiiti sirrii miti tajaajilli isaa sirrii miti dhoqqee ija namaatti diddibaa kun waaqayyo isaa ifatu jetteeti dhagaa fuutee rukuta Yesuus dhoqqeetti dibee bar dhoqqee iji namaatti hin dibamu warri fayyaa barattan jirtu mini warri fayyaa irraa dhuftan jirtu ni warri ogummaa fayyaa qabdan jirtu yemmaddan nami tokko dhoqqee utuu isinitti dibeeti tole jettu tole hin jettanii bar maaliif saayinsii fayyaatiin dhoqqee ija namaatti dibuun ija fayyaayyuu maal gochuudha cabsuudha kana baratte ati Yesuus biratti immoo dhoqqee ija namaatti itti tufanii dhoqqee itti dibuun jaamsuutu hin taane banuudha jedha Yesuus Amen Amen isayyuu maal qaba beektaa dhokkichi koo bishaan qaba miti dhokkichi bu'aan baamini gorora ilma waaqaa qaba isa bar kan fayyise humna dhoqqee miti bar gorora isaatu fayyise Amen gaafanni itti dibu battaluma sana namichi in arge kana isinitti beennaaf in arge gaafanni argu namoonni argeet lafa taa'u ka'e
waan ta'eef gaafa ka'ee deemu waliin saagaluu fidide umurii isaa guutuu namichi maalidha jaamaad har'a garuu maayin in arga umurii isaa guutuu namicha namatu qabee fida amma garuu namichi mandara haaraa kee deddeebi'aa jira jaraaf moofaadha malee mandarri sun namichaaf haaraadha bar jaratu kee deddeebi'uun uffe malee namicha dhuma arge jara sanaaf safarri sun moofaadha manni qulqullummaa isaanii moofaadha namicha isa jaamaa ture kanaaf garuu haaraadha wanti hundumtu ganama kana maqaa Yesuus laftati jibbitee baqachuuf turte haaraa siif haa ta'u mandarratti keessaa baqachuudhaaf turte haaraa siif haa ta'u mannatti keessaa baqachuudhaaf turte haaraa siif haa ta'u jireenyatti keessaa baqachuudhaaf jette haaraa siif haa ta'u hojiinatti keessaa baqachuudhaaf jette haaraa siif haa ta'u agartuun haaraan siif banamu ganama gan namicha agartuun sabanamee kee isaaf haaraadha namni haaraadha luboonni haaraadha tajaajiltoonni haaraadha bartoonni haaraadha waan nyaatan haaraadha waan dhugan haaraadha inni reefu argaa jira ganama gana iji kee waan haaraa arguu jalqabu haaraadha isaaf safaaraadha bar ni hubakka safaaraadha kanaaf namichi inu taalas hin fiiga walii gadi fakkaata ilaaluuf waan hundumaa ilaaluudhaaf fiiga fakkaata akkuma ijoollee reefuu deemsa jalqabdu feettuni waan isheen qabdeen gadhiifne jiru irrabbasha fakkaata walii gadi fiige namni hundumtu ilaalanii takkas jedhu amantoonni isa balbala dura taa'ee kadhatu miti namichi kun taa'ee kadhatu miti asirraati gaafa dubbistan isa kadhachaa ture miti inni jedhu waaqayyoon kadhachaa ture jechuu miti dubbistaniitu miti iddoon amma lakkoobsa 8 irra kan jiru olloonni isaa jedha maal isaa olloonni isaa ollaa qabdu mini lafa dhuftanii ollaa qabdu miti olloonni keessan olloonni koo jettanii bakka buufattolaa olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatu argan utuu inni maal ta'u argan utuu inni kadhatu argan kan jedhu waaqayyoon kadhatu miti namatu inni kadhatu utuu harka namatti qabu achi taa'ee ijaan qabu agartuun qabu sila minaabin nabiraan darbina isanni jedhu sana inna namichi kun in kadhata ture kan jedhu suni isa miti kun ennaan warri kaan lakkiibboo maal taate isa fakkaata malee isa miti namichi dhaggeeffataam inni hiikame inni jisaa baname abeet ganama kanaa jalqabee utumatti dhageessu waa'ee keetiif namni wal gaafachuu jalqabu utumatti dhageessu ollaa wal gaafachuu jalqabu utumatti dhageessu dhimmi kee hiriyoota wal gaafachiisuu jalqabu biyya wal gaafachiisuu jalqabu ollaa wal gaafachiisuu jalqabu utumatti dhageessu namichi nagaa isaan maal jedhu isa miti lakki isa miti isa fakkaata lakki isa fakkaatu isuma maal taatan lakki inko isa miti isa fakkaata na gaafa isaa warra rakkisanii gidduu galeeta ani isa amen ani eenyu isa gam isa jaamaa ture isa gam isa harka keessan ilaalaa ture isa gam isa adiif gurraacha adda baasee argin ture isa gam isa dhalootaa kaasee jaamaa ture isa gam isa dhalootaa kaasee ifan argin har'a garuu ani isa ifa argeera har'a garuu ani isa iji isaa banameedha har'a garuu ani isa arguu dandeessa ilaaluu dandeera ani isa harka keessan irraa bu'eera ani isa harka keessan ilaaluu dhiiseera ani isa safarri kudhanaaf haaraa ta'eera ani isa jedhaa yaadi haleluuyaa namatti tola baay'ee namatti tola ani isa bakka har'aan booda harka keessan hin ilaalu ani isa dha isa kadhachaa ture ani isa dha isa sinii inni kaan natti darbatee inni kaan harka duwwaa darbu naman komadhuun qabu sin keessaa garuu ani isa hin argu waan an ta'eef naman komadhuun qabu nama na dhowwateef nama naa kenne waan an hin beekneef naman komadhuun qabu garuu ani isa ameen ani isa kaleessa harka keessan kan eegu isa sila kan harka keessan ilaalaa ture isa engadda isa bara dhaloota kooti kaasee kan harka keessan ilaalu isa har'a garuu akkas miti ani isatu ka'e ani isa leenci Yihuudaa dhufee lafaana kaase innaa isa booda dubbiin cibaan ka'e 12 irratti akkas jedha lakkoobsa 10 irratti namoonni immoo gaafanni ani isa jedhuti 10 irratti akka jedhan namoonni immoo jedha iji kee lachanuu attamitti si banaman ree jedhan isa gaafatan akkamitti si banaman iji kee lachanuu maqaa Yesuus ganama kana iji keessa lachanuun isaa siniif banamu iji kee lachanuu jechuun kanaaf kana jechuu miti hiikaddoo kanaa isinitti himu ija lachanuu jechuun kanaaf kana jechuu miti ስጋዊ አይንም መንፈሳዊ አይንም ማለት ነው ija lachanuu jechuun
iji kee lachanuu jedhaniini. Lachanuu. Ameen. Maqaa Yesuus iji keessan lachanuu siif haa banamu. Iji kee lachanuu siif haa banamu. Nama nana iji kee lachanuu siif haa banamu. Ila bara baay'eedha waa'ee namicha jajaamaa kanaa sitti lallabameera. Nana mana bar. Tarii torbanuma kana sitti lallabameera nana mana. Maaliif lallaba baay'ee qalalli godhamee fudhatamu keessaa tokkodha. Hin jaabtee argana maalaaltee argana maa jalaa baata siin jedhameera baay'ee isaa barteetta. Nanna sinitti ta'eera. Humna Waaqayyoo isa fayyise garuu hin barre. Ameen ameen ameen. Yesuus ጌታ ነው. Ay namatti tola. Akkamitti iji kee lachuu banamanii ree jedhanii isa gaafataniidha. 11 irratti akkas jedhan immoo. Kana irratti inni namicha isa Yesuus jedhamutu. Namicha isa eenyu jedhamu? Yesuus gooftaa kootu hin jenne. Isa eenyu jedhamu? Yesuus gooftaa isa jedhamutu hin taane Yesuus isa jedhamutu. Namicha Waaqayyo hin jenne. Waaqayyo hin jenne. Namicha isa eenyu jedhamu? Argitee nama utuuti hin beekin iddootti hin eegneen Waaqayyo ganama kanaa jalqabee hiikees gadhiisa. Hin baata jijjiiramuu makee argita. Hin baata arguu makee ofirratti agarta. Har'aan booda adda baaftee ilaaluu dandeessa. Har'aan booda maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin iji kee banamaa ta'eera. Iji kee banamaa ta'eera. Namicha isa Yesuus jedhamutu biyyoo dhoqqeessee ija koo lachuutti anaaf dibee gara bishaan Silo'aam dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhe. Gara bishaan Silo'aam dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhe. Anis dhaqee dhiqadheetan arguu danda'ee jedhee isaaniif deebise. Jarri immoo inni eessa jira? Inni maal godhe kun? Kan dhoqqeessitti dibe kun. Eessa jira? Inni gara Silo'aamitti si erge kun. Jedhanii isa gaafatan. Namichi garuu ani hin beeku. Deebisaa ko waldaan naqaa kottu na duukaa lafan jiru kottu dhuga baatii kee waldaatti fidinaan jedhen jenne. Dhoqqee natti dibee dhaqii dhiqadhu naan jedhe hin sokkee gaafa na gaafatan maal jedhe deebisaa? Ani hin beeku. Hin beeku. Ani hin beeku. Ani hin beeku. Na fayyiseera lafanni dhaqe garuu hin beeku. Dhaqii dhiqadhu naan jedheera nan dhiqadhee jikoo banamaniiru lafanni dhaqe garuu hin beeku. Sobee mini dhuguma dhan beeku dhuguma hin beeku. Yesuusinis argee hin beeku waan ta'eef utuu argeeyyuu Yohaannisiif Yesuusin adda baasee himuu hin danda'u. Yoo namni inni kun Yesuus inni kun Yohaannis jedhe malee adda baasee himuu hin danda'u. Bartoota gidduudha adda baasuu hin danda'u. Maaliif dur maal hin ta'e waan ta'eef hin beeku waan ta'eef dur argee hin beeku waan ta'eef. Kanaaf ani hin beeku jedhe 13 irraa kaaftanii kirikkirii guddaan jiru maayin jarri ergasii jedha. Jarri yemmus namicha dur jaamaa ture sana fuula warra Fariisotaatti in dhiyeessan jedha. Gaafa inni jaamaa ta'ee taa'u namni fuula seeraa duratti dhiyeesse hin jiru. Namni iddoon akkasii si barbaachisa dheefide hin jiru. Biiroo isaanii ol lixee dhaddachatti dhiyaachuu miti balbala isaanii rakka inni taa'ee kadhatuuf iyyamaniif hin beekan. Har'a garuu inni fayyinaan dhaddachatti ol gashan. Gaafa Waaqayyo karaa sii banu, gaafa Waaqayyo lafaa si kaasu, gaafa Waaqayyo ija kee banu kan dullaa sitti guuru baay'eedha. Haguuranii ati garuu fayyitee hafta. Ameen ameen ameen. Sittani ati fayyitee hafta. Ati fayyitee hafta. Me jedha ani fayyee nafa jedha. Jedhi ani fayyee nafa jedhi. Fayyinni koo lola kaasuu danda'a jedhi. Ani garuu jedhi fayyeera jedhi. Fayyeera jedhi. Fayyeera jedhi. Fayyeera jedhi. Hallelujah. Argite hin fayyee gaafa inni fayyu seeratti dhiyeessan kaleessa jaamaa ta'ee maaliif jaamaa taate umurii kee guutuu maaliif jaamaa taate teessaati kottu waan jaamaa taateef nutti medha namni seeratti dhiyeessan jiru. Har'a garuu waan inni fayyeef eenyu si fayyise kottu himi jedhan. Maaliif haadhaaf abbaan dhaqanii galmeessaniiru beektaati intinii isaaniitti biirootti dhaqanii mucaan keenya dhalootaa kaasee jaamaadha jaamaa mucaa jaamaa qabna jedhanii beeksaniiru galmeessaniiru. Asitti asitanii gaafa dubbiftanii agartu. Namichi kun akka gana ta'ee seeratti dhiyeessaniiti eenyu si fayyise jennaan Yesuus namicha jedhamu na fayyiseedha. Isan na fayyiseedha. Beektaa dur hin beeku. Akkamitti si fayyise? Dhoqqee natti dibe. Eenyudhanni? Raajiidha. Jaamaa isa tureetu raajiidha dhaani. Raajiidha. Kan na fayyise eenyu? Raajiidha. Maqaan isaa raajiidha. Yesuus kun maalidha? Raajiidha.
isaaf iyyuu fayyuunsaa raajiidha. Ameen. Isaaf fayyuunsaa raajiidha. Isaaf lafa arguunsaa raajiidha. Enna yee gurbaa isa iyyuu raajiidha jettee nutti himta. Qo'edhanii isa gadi baasanii abbaa faadha waaman. Abbaa faadha waamanii abbaa faadha dhiyeessanii abbaa faadhaan akeekkachiisan. Isin jedhaniin naan abbaa faati wal bira dhaabatu dhaddachatti dhiyaatan. Waan mucaan dhukkubsateef dhiyaatan miniim seeratti. Waan fayyeef. Argitee waan ati fayyiteef namni seeratti si dhiyeessaa dha Waaqayyo. Waan mucaan isaanii fayyee maa fayye mucaan keessan jedhanii seeratti dhiyeessu. Gaafa ati fayyitu lolli baay'ee cimaadha beektami. Gaafa fayyitu baay'ee lolli cimaadha. Baay'ee cimaadha. Namoonni tokko tokko erga gooftaa amanee lolli natti hammaate mee qo'imee boodan deebi'ee ilaalaa jedhu. Erga gooftaa amante maaliif lolli sitti hammaata beektaa? Lafa fayyinaa jirta kanaaf lolli sitti hammaata. Duuba akkati duuba deebitu barbaada silayyuu ajjiree waan ta'eef gaafatti deebitu harka rukutanii sirbanii si fudhatu isaan. Tokko rakkoon hin jiru. As garuu gaafa dhuftu lola cimaa jira. Lolicha keessatti garuu mo'ichi kan keeti. Ameen ameen ameen. Abbaa faadha wal bira dhaabanii akkas jedhan. Yee jaranan jedhaniin. Neenna utuu irraa hin gorin osoo hin sobin osoo asii achi hin qabin waan ta'e nutti himaa jedhaniin. Maaltu ta'e jedhan abbaa faati. Mucaa tokko qabna inni immoo jaamaadha jettanii nutti himtaniin turre jennaan. Eeyyee dhuguma jedhan. Dhuguma himnee turre jedhan. Amma iji koo naa baname jechaa jira jedhan. Isuma iji isaa baname koo banameera iji isaa jedhanii haasa'an jiranii. Naa baname jechaa jira isatu. Isatu maal jechaa jira? Nu argaa jirraa miniim. Nuyi argaa jirraa miniim. Argitanii ሰውየው መንፈሳዊ አይኑም ስጋዊ አይኑም ተከፍቷል። የነሱ ግን መንፈሳዊ አይናቸው የታወረ ነው። ከናፍ አርጉ እንደንዳን ፈዩ ነሚቻ አርጉ እንደንዳን ጅረን ከናፍ ኡቱላ አለኒ ፈየረ ጀቻ ጅራ ነፈየ ቻይራ ነምበነመ ቻይራ ነመሲ በነሰነ ኑተገርሲስ የነራ እናን እንሞ ሂምቤኩኑ እንጀዴ isin attabitti nu battu kana ennaan elaa yedha ennaan mucaa keenya jedhan nuti jaamaa ta'ee dhalachuusaa jaamaa ta'ees guddachuusaa beekna amma immoo nan fayye jechuusaa beekna kanaan ala waan beeknu hin qabnudha kan fayyise beekummaatiin nama fayyise beeku garuu waan isaa hin himanneefi waan tokkotu jira ilaa waan isaa hin himanneef maaliif beektu lakkoofsa 21 kaasee amma attabitti akka argu hin beeknu jedhan abbaa faati amma attabitti akka argu hin beeknu yookiis eenyu ija isaa lachuu akka baneef nu hin beeknu beekummoo bara waan isaan sodaatanis nitti maara odittuu fada malee inni nama gaadha nama akkamiitiin inni iji isaa baname kun nama gaadha inni nama gaadha innumtuu waa'ee ofii isaatiin dubbata isa gaafadhaa jedhan ameen. Jaarsummaa maalii barbaada? Asii achi qabu maalii barbaada? Waa'ee isaatiif ettanii dhaddachatti nu dhiyeessu maalii barbaada? Innumtuu nama akkamiiti? Nama gaadha. Isuma gaafadhaa innu deebisa. Innu deebisa jedhan. Abbaan isaa faati isaa jedha. Yihuudota waan sodaataniif kana jedhan jedha. Maal waan jedhaniif kana jedhan? Yihuudota waan sodaataniif kana jedhan malee akka Yesuus fayyise beeku. Yihuudota waan sodaataniif garuu jedhan. Namni baay'een nama sodaa fayyinni isaa dura haguugama. Nama sodaa Yesuus isa fayyise dhoksa. Nama sodaa har'aa jalqabee sodaa kana sirraa cabseeraan. Sodaa kana jalaa si baaseeraan. Afaan kee guuttee Yesuustu na fayyise akkati jettu afurri qulqulluun jireenya kee haa guutu. Arraba kee maqaa Yesuusiin haa to'atu. Erga inni akkas jedhee booda waa'ee isaa gaafatan. Inni immoo inni utuu na fayyisee jiru fayyisaa utuu ta'ee jiru attamittiin beektan isin jedheeni. Attamittiin beektanii. Anaanuu jakoo na bane attamittiin beektan isin. Ani inni kaleessa jaamaa ture warra sabare isinoo kaleessa iji keessan banaa ture attamitti wallaaltanii jedheeni. Attamitti wallaaltanii jedheen. Anarra iji koo banameen bare isinoo kaleessa iji keessan banaan turre. Attamitti wallaaltan. Maqaa Yesuusiin ganama kana jalqabee iji keessan haa banamu. Jesus name. Iji keessan haa banamu. Iji keessan haa banamu. Ila akkas jedhaniin. Ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sanas si'a lammaffaa waamaniiti yeroo lammaffaa dhaddachatti waamanii ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni namni kun cubbamaa akka ta'e nuyi hin beekna ittiin jedhan eenyudha cubbamaan beektuun akka isaaniitti Yesuus moo namicha isa jaamaadha Yesuustu cubbamaadha isaaniif namichi kun cubbamaa akka ta'e nuyi beeknaa jedhan
Namichi immoo jedhan. Namichi immoo inni cubbamaa ta'uusaa ani hin beeku. Waan tokkicha duwwaan hin beeka. Namicha takka jedhe. Waan tokkicha cubbamaa ta'uusaa maal hin beeku? Ani hin beeku. Waan tokkicha garuu nan beeka. Waan tokkicha garuu nan beeka. Ani jaamaa ta'een dhaladhe. Amma garuu nan arga. Jedhee isaaniif deebise. Isa isin jettan kana hin beekuwan. Isa isin haasoftan kana hin beekuwan. Jaamaa ta'een dhaladhe. Amma garuu maal? Eedhaa nan arga jedha. Jedhe nan argaa jedhe. Jedhe tu dubbattu atu nagarta nan argaa jedhe. Jedha dabala nan argaa jedha. Akkas jedhe ani waa tokkicha hin beeka. Yesuus inni na fayyise kun jaamaa ta'u cubbamaa ta'uusaa hin beeku. Waa tokkicha garuu nan beeka. Innis ani jaamaa ta'ee dhaladheen amma garuu argaan jira. Amma garuu maal ta'an jira? Jedhee deebiseef. Kanarratti isaan maal siif godhe? Nan arga wette. Inni maal siif godhe? Akkamittis ija kee siif bane jedhanii gaafatan. Inni immoo kanaan dura ani isinitti himnaan dhaga'uu diddan. Dhaddacha jalqabaa irratti. Dhaddacha jalqabaa irratti waan inni mee jarri maal ta'uun barbaanne? Dhaga'uun barbaanne. Kanaan maal jechaa ni jira? Inni immoo kanaan dura ani isinitti himnaan dhaga'uu diddan. Maaliif ammas dhaga'uu barbaaddu? Ammas maaliif dhaga'uu barbaaddu? Takkaa'uu isinitti meera. Maal dhaga'uu barbaaddu? Kanaan dura gaafa isinitti himeen dhageenye. Tarii isinis immoo bartoota isaa ta'uu feetu. Amansiisuu dhaqee gurbaan reefuu kaleessa jisaa fayyee har'a garuu wangeelli iccitii hojjechaa jira. Isinis maal isaa ta'uu feetu? Bartoota isaa ta'uu feetu. Kanaaf gaafattu yoon isinitti mee bartoota isaa ta'uun keessan hin hafuudha. Waan ani isinitti mee kun isin amansiisa waan ta'eef bartoota ta'uun keessan hin hafu. Bartoota isaa ta'uu feetu jedhee deebiseef. Fariisonni kanarratti namichatti ooriyanii jechuun itti aaranii, dheekkamanii, itti bambananii. Maal fakka jedhanii yaaddu mee dhaddacha amma barasiyan ajjuu wal bukkee qabaa lala. Kot polis kot qabi kabali iiti gadi baas dhaqi hidhi. Waan jedhan wayii isin fakkaatu. Akkasuma ajjuu wal bukkee gaafa qabdan. Tumi takkareebi garafi akka godhe. Dhaddacha jeeqe waan jedhan isin fakkaatu. Akkas. Itti ooriyanii situ bartuu isaati. Nuyi garuu bartoota Museeti. Inaaru musayyuu aaraniiti nuyi bartoota eenyuuti. Amma namni irraa waaqayyo attamitti utuu ayyaanichi laficha guutee jiru utuu abbaan addana jiru abbaan isaan dhalchees jiru attamitti namni guddisee duukaa fiiga. Guddisee towwaamu abbaan isaan dhalche utuu jiru guddisee towwaamu. ራሳቸውን ለሞግዚት ነው አሳልፈው የሰጡት። ijoolleen keessanii ijoollee mucaasni guddistu tilaadhattanii bakkee ooltanii gabaa dhaqxanii biiroo deemtanii dooyi dhaqxanii gaafa deebitanii dhuftan lakki anoo isheen abaachaa oolte malee sibiran dhufu hin jettu bari ndaa'um gaggabdee itti tolee amma haadha kootu as jira waan ta'eef ati taa'i etteeti si dhiiftee gara haadha isheedhatti. Yesuus ikkoo guddisee harkaan fuudhuu dhufe. Maqaa Yesuusiin ganama kanaa jalqabee nan dubbadhaan harka guddisee harkaa si fuudheera. Moግዚት ነው እኮ ሙሴ moግዚት ነው። isaan garuu situ bartuu Yesuus nuyi garuu bartoota eenyuuti? Amma laa waldaa kee akka nu rakkisu kana namni baay'een isaa bartoota Museeti. Bartoota Musee ዝም ብሎ ይከራከራል፣ ዝም ብሎ ይጨቃጨቃል፣ ዝም ብሎ ድፍን ጭፍን ጥላቻ ይጠላል። ሰበብ የለውም፣ ምክንያት የለውም። ጭፍን ጸሎት ነው የሚጸልየው። ማን እንደሚጸልይ አያውቅም። ማን መልስ መስጠት እንደሚችል አያውቅም። ኤኞ ከዴቢ ከኑ ደንደውም ቤኩ ጨልጀደም ዱዱን ፈደመ ከደና ከሰበ ደመለ ማለከ ከደቻሩም ቤኩ ማልታት ያበሉ ወጣን ከደቻን ጅረ ሲንጀደ ማለከ ከደቻሩ ገሩም ቤኩ ማል የሰጅርታ በሉ ምሽጊን ገለ ማሊ ፈከ ምሽጊ ገለ ኤኙ ነካዋ ማጅሩ ምሽጊ ከሰጥ ማሊ ፈከዋ ማጅሩ አተሚ ተካዋ ማጅሩ ገሩም ቤኩ jarri kun mana qulqullummaa keessa jiru situ bartuu Yesuus malee nuyi bartuu eenyuuti? Bartuu Musee jedhan. Baga gammaddan ayyaanumteetti namni sagalee kana dhageesse ganama kana. Ameen ameen ameen. Laphee keessa rurrukutadhaa ani fayyeera jedhame. Sagaleen kun na hiikeera jedha. Ifeera jireenyi koo jedha. Eeyyee siibseera sagalee Waaqayyoo kun akka inni siibse annan beeka. Ana nu badda. Yesuus gooftaadha. Kana booda Waaqayyo Museetti akka dubbate nu hin beekna jedhan. Eennan namichi kun garuu eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jedhaniin. Waaqayyo Museetti dubbateera. Yesuus inni ati jettu kun garuu eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu nuyi. Hin beeknu nuyi jedhaniin. Namichi immoo deebisee
inni ija koo anaaf bane. Inni ija koo anaaf bane. Isin immoo eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jettu. Kun nama dinqaa jedheen. Inni ija koo maal naa godhe? Naa bane. Isin immoo eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jettu. Kun nama dinqaa jedhe. Bataam taamir. Nama dinqaa jedhe. Yesus gooftaadha. Ganama kana namni tokko fayyee ba'a. Warri si gaafatanii isa si fayyise hin beekan ati garuu argiteetta. Siin garuu si fayyiseera. Siin garuu lafaa si kaaseera. Siin garuu hidhaa sitti hiikeera. Siin garuu ija kee si baneera. Siin garuu abaarsa sirraa cabseera. Siin garuu mar'ummaan keessa nyaatame sana deebi'ee haaraa godheera. Siin garuu agartuu keessa bade sana deebi'ee fayyiseera. Haleluuyaa. Mee harka keessa mirgaa ol kaasaati. Inni na hiikeera jedha ayyaati. Inni na fayyiseera jedha ayyaati. Inni ifa naa ibseera jedha ayyaati. Nama dinqa kun maal nama godha? Nama dinqa kun Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye hin beekna. Nama isa sodaatuuf jaalala isaas isa raawwatuuf garuu hin dhagaa. Durii jalqabee namni ija nama jaamaa ta'ee dhalatee akka bane dhagaamee hin beeku. Durii jalqabee har'uma narraa jalqabeedhaam. Dhageessaati. Waan safaratti ta'e hin beekne, waan adaamaatti ta'e hin beekne, waan akka Itoophiyaatti akka addunyaa ta'e hin beekne har'aa jalqabee jireenya keetiif ta'a. Hin amantu ati. Kan kaleessaa irra hin deddeebi'u waan haaraatu sii ta'an jedhe. Waan haaraatu sii ta'an jedhe. Waan haaraa sii ta'an jedhe. Namni kuni jedhe utuu Waaqayyo biraa dhufuudhaa baate waanuma tokkoyyuu hojjechuu hin danda'u ture isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii ati guutummaatti cubbuudhaan dhalattee nu barsiifta. Barsiisaa jira waan ta'eef maal ittiin jechaa jiru? Ati maaliin dhalattee nu barsiiftaa jedhan? Guutummaadhumatti cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa jedhaniin. Aaraniiti galaan mala. Cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa jedhaniin. Yemmus namicha tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa hin baasan jedha. Ergasii booda maal jedheetti ufa beektu? Lakkoofsa 35-41 hafuuratti jaamaa ta'uu namootaa nutti hime Yesus. Jarri kun hamma kana kan isaan caqacaqan, hamma kana kan isaan goolii kaasan. Namichi maal amma fayyuun namaa maal rakkoo maalii qaba? Maal rakkoo maalii qaba? Maaltu lola si kaasise? Fayyuu namaaf Waaqayyoon galateeffattu. Uffatee deemuu namaaf Waaqayyoon galateeffattu. Oh Waaqayyoof galana ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyo simboositti godhee uffannaa gaarii akka tuffattee na agarsiise Waaqayyo. Jettanii beektuu madaraa Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo ulfaatu mana gaarii sitti ijaare Waaqayyo. Dandeenyeen jennu bar hamoota waan taaneef, jalloota waan taaneef. Jiraachuu walii waan hin jaallanneef, fayyuu walii waan hin jaallanneef, kophee wayii geeddaratee yoo namni si bira taa'e iji kee dur diimate qaayyi bakka dhiiga uffateera iji kee. Yoo namni uffata kaleessaarra uffata adda ta'e jijjiirratee dhufe warri ilaalan garuu dhukkubsatan bakka. Waa'ee keef har'aa jalqabee namoonni baay'een mataa dhukkubbiitti galu. Anke ati fayyiteetta akka. Ameen. Mee ani fayyeeradha. Ameen ameen.